Waqdaras baga nagaan gara istiidiyoo carraa tokkotti dhufte. Baga nagaan na eegdetillee. Waan barbaaddu gooteetta? Gaariidha jedhee yaada ofii kootiin. Akkasumas immoo gaariidhuma hojjedha jedhee yaada. Gaariidha. Sheef Nabiyyuun muuxannoo waggaa 20 fi sanaa ol nama qabudha. Mee isarraa maal barate yookaan immoo muuxannoo isarraa argatte nutti himi? Akkamitti akkan qopheessuu danda'u irratti baay'ee muuxannoo gaarii fudhadheera. Baay'ee gaariidha. Koomentii Sheef Nabiyyuun siif kenne irratti yookiin immoo yaada isaa irratti firii kee dhagahuudhaaf qophiidha. Qophaa'eera sirriitti. Sirriitti qophoofteetta? Eeyyee qophaa'eera. Baay'ee gaariidha. Kanaaf carraa gaarii siif haa ta'u. Good luck. Sheef Waqdarras kan sitti himu jechuudha. Akkasitti jaalalli isaa kan kee dhugaadha. Guyyaa guutuu yoo kan sin nuffisne yoo ta'e kennaan kee nyaata bilcheessuu yoo ta'e wanti hunduu salphaadha. Wanti hunduu salphaa waan ta'eef mataa kee namni nan agarsiisne osoo hin jedhin shakkii tokko malee bilisaan bilbila keetiin illee yoo ta'e yuutuubii keessa seentee sirriitti waan babbareedaa ta'an hojjechuudhaan of guddistee of gurguruu dandeessa jechuudha. Akkuma achitti wantoota bu'uuraa ta'an qabattee jirta. Egaa amma moleetiin ennaa hojjetamu achi biratti yoo hin bilchaatiin bukoo ta'e hin garagaru jechuudha. Isaan sirriitti beekta jechuudha. Kana hubachuu qabda. Garuu abdii baay'ee qaba. Wantoota garaa garaa irratti sirriitti itti qophaa'uun dirqama waan ta'eef keessumattuu yaadichi anaaf baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha jedhee yaada. Baay'een sin galateeffadha. Rakkoon qabu.